Keessas biyya alaas kan jirtan nagaa waaqayyoodhaan akkam turtanii galateeffamuun amala isaa kan ta'e waaqni keenya waaqni qulqullootaa fi waaqni tolootaa maqaan isaa kan ulfaatee fi kan galateeffame nuuf haa ta'u. Yoo waaqayyo jedhee leenjii muraasa kan jireenya mana amantaa fi jireenya dhalli namaa biyya lafaa keessatti taasisuu qabu waliin ilaalla. Leenjiin keenyas gatii jireenya hafuuraa fi foonii jedha. Bu'uura godhachuun kan ilaallu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qulqullicha Phaawulos irra bulee kan barreesse Galaatiyaa boqonnaa 5:6 irratti xiyyeeffachuunidha. Gatii jireenya hafuuraa fi gatii jireenya foonii kan jedhudha. Gatiin maal jechuudha jennee hiikoo gatii gaafa ilaallu, gatii jechuun kennaa hammantaa yookiin tilmaama wanta tokkoof kennamu jechuudha. Gatii hammantaa hafuuraa fi gatii hammantaa foonii warroota kana ilaalla. Gatiin hammantaa hafuuraa hammamii maalidha, eenyufaa of keessatti qabataa kan jedhu qabata leenjiin kuni. Inni biraan gatiin hammantaa foonii immoo eenyufaadha, maalii, akkamittiin gatii hammantaa foonii fi gatii hammantaa hafuuraatiin jiraachuu dandeenyaa kan jedhudha jechuudha walumaa gala. Egaan yoo ilaalle dhalli namaa jireenya jiraatu hundumaa keessatti gatiidhaaf jiraata. Jireenya jiraatu hundumaa keessatti gatiidhaan hin jiraatu jechuudha. Jireenya jiraatu kana keessatti gatiif erga jiraatee garuu gatii dhabeessa yeroo inni ta'u immoo ni argina jechuudha. Namni gatiidhaaf akkuma jiraatu gatii dhabeessa ta'uun maaliif barbaachisa? Akkamittiin ta'a? Gatii jireenya hafuuraa argachuuf namni wantoota hedduu raawwachuutu barbaachisa. Otoo gatii jireenya hafuuraadhaaf ulaagaa kan ta'an hin hojjetiin gatii jireenya hafuuraa argachuun hin danda'amu. Gatii jireenya hafuuraa argachuun immoo faayidaa inni qabu maali? Gatii jireenya hafuuraa qabu keessaa tokko, namni fooniif lubbuun jiraatee gatii lubbuusaa hin hojjetu taanaan yeroo fooniif lubbuudhaan waliin jiru gatii jireenya hafuuraa dhabeera jechuudha. Gatii jireenya hafuuraa kanneen jedhaman garuu gaarummaa hojjechuu, beekumsa mana amantaa fi jireenya qulqullummaaf gaarummaaf jiraachuu, nama obboleessaaf obboleetti ofii hunda gargaaranii akka ofiitti ilaaluu. Inni biraan namni gatii jireenya hafuuraa isaa argachuudhaaf jireenya dhala namaa hunda eegee tiksuu akka kansaatti kuni kan kootii jedhee eeguu barbaachisa.